Ka'umsi galma gahiinsa waa hundaa fedhii qabaachuudha. Kun yeroo hunda sammuu kee keessa jiraachuu qaba. Akkuma ibiddi xiqqaan hawwa xiqqaa'umu fedhiin laafaan bu'aa xiqqaa fida. Fedhii malee hamileen hin jiru. Fedhiin keessa kee jiru yeroo ati barbaadde qofa bahuu danda'a. Kanaafidha wanti guddaan kamiyyuu jalqaba akka waa qabaachuu qabdu yeroo murteessituudha. Waan kana argachuun qaba jettee yoo fedhii guddaa qabaatte waan sana dhugumatti argachuu dandeessa. Fedhii waan sanaaf qabdu dabaluuf waan dandeesse hunda godhi. Namni abjuu isaa dhiisuuf fedhii hin qabne yeroo hunda ni injifata. Nama abdii kutachuu dideef wanti hin danda'amne tokko hin jiru. Nama abdii kutachuu hin barbaanneef kufaatiin hin jiru. Milkaa'ina harkifate yookaan ture jiraachuu danda'a. Yoo battalumatti milkaa'uu dhabdees abdii hin kutin obsa qabaachuu qabda. Yoo milkaa'inni dafee sitti mul'achuu dhabe. Jabeenyii fi guddinni kan dhufu carraaqqii fi qabsoo itti fufinsa qabu qofaani. Rakkoon hundi, kufaatiin hundi, dhukkubbiin hundi sanyii faayidaa ulqixee yookaan faayidaa rakkoo sana caalu of biraa qabaata. Namoonni gurguddoon baay'een kufaatii isaanii isa guddaa irraa tarkaanfii tokko qofaan milkaa'ina guddaa argataniiru. Yeroo baay'ee carraan bifa balaa yookaan yeroodhaaf mo'amuu fakkeessee dhufa. Namoonni baay'een waan faayidaa yookaan homaa hin qabneef carraaqu. Namni dhukkubbii yookaan qormaata barbaadu hin jiru. Garuu guddinni guddaan kan jiru qormaataa fi qabsoo dhufu keessa. Jireenya keessatti waan dhuguma barbaaddu sanatti of dhiibuu qabda. Warri jireenya keessatti waan dhugaan barbaadan duuka deemuu didan kufaniiru. Tarii qormaata keessatti rakkachuu hin qaban ta'a. Salphina kufaatii wajjin jiraachuu hin qaban. Garuu waan baay'ee hamaa ta'e waliin jiraachuun isaan irra jiraata. Innis gaabbiidha. Yoo dhuguma ofii keessaa hunda caalu ta'uuf dhiibaa jirta ta'e kufaatiin ni jiraata. Dhukkubbii, rakkachuu fi wantoonni adda addaa jidduu kana jiraachuu danda'u. Garuu yoo dhiisuu didde, yoo cimte galma kee ga'uu qofa osoo hin taane waan baay'ee gatii guddaa qabu ni argatta. Ofitti boonuu fi amalli guddina qofa irraa dhufa. Guddinni kan dhufu gara abjuu keetti hodhiibuu qofaani. Guddina bituu hin dandeessu, garuu argachuu dandeessa. Yeroo boqonnaa kee akkamitti akka itti fayyadamtuu fi maallaqa kee akkamitti akka itti fayyadamtu natti himi. Waggaa 10 booda eessa akka jirtuu fi maal akka taatu sitti hima. Fuuldurri kee maal akka fakkaatu akkamitti beekuu dandeessa. Amala guyyaa guyyaa keessan ilaala. Yoo jabaattee fuuldurri kee gaarii ta'a. Amaloonni kee gara jireenya ati barbaaddutti si ceessuuf kan qophaa'an yoo ta'e, ati gara jireenya barbaaddutti ni tarkaanfatta. Yoo akkas hin taane gara waan barbaaddutti tarkaanfachuu hin dandeessu. Yeroo kee fi maallaqa kee akkamitti akka itti fayyadamtu itti yaaduu qabda. Karoora hojii guyyaa guyyaa baafachuu qabda. Kun yeroo yerootti amala cimaa ta'a. Amala kan galma keetti si dhiyeessu. Galmi abjuu yeroo xumura qabudha. Galmi yeroo xumura malee hawwii abdii fi abjuu keetti hafa. Abjuun dhugumuu kan danda'u yoo cimsee itti hojjette qofa. Tarkaanfiin jalqabaa dhugumuu abjuu keetii yoom akka ati galmaan gahuu qabdu murteessuudha. Galma kee galmaan gahuuf yeroo murteeffame tokko qabaachuu qabda. Daftee achi gahuuf ulfaachuu danda'a. Garuu galma gahuun kee qabatama. Galma gahuun kee qabsoo ta'a malee kan hin danda'amne miti. Yeroo moomuun sitti dhufu karoorri kee sirrii akka hin taane akka mallattootti fudhadhu. Karoora sana fooyyisi ammas gara galma hawwatutti imale. Moomuun hunda keenyatti dhufa. Irra caalaan keenya abdii kutanna akka irra caalaa sana hin ta'in. Yeroodhaaf moomuun yeroo si dhufu itti gaafatamuu fudhadhu. Kana caalaa maal gochuu dandeessa? Kufaati sana akka barumsatti akkamitti fayyadamuu dandeessa? Yeroo itti aanutti karoorri yookaan daandiin kee akkamitti ifa ta'uu danda'a? Abdiin kutin ciminaa fi humna turtii keessaniin hunda rifachiisi. Sana booda yeroo lammataa bu'aa keetiin isaan rifachiisi. Waan sammuun namaa botuu fi aamamu kamiyyuu galmaan gahuu ni danda'ama. Sammuun daangaa hin qabu. Yoo ati daangaa hin kenneef, Naapoleooniin akka daangaan tokko hin jirre amana ture. Sana keessatti namoonni gurguddaan irra caalaan isaanii daangaa namoonni isaaniif kaan irra caalaa keessummeessuu didan. Silaa akkas godhanii nama guddaa hin ta'an. Tarii akka jiran illee gonkumaa hin beeknu. Daangaa maatii hiriyoota yookaan hawaasa kee fudhachuuf diduu qabda. Yoo kanaan dura hojjetamee hin beekne ta'e hojjechuuf jalqabaa ta'uu qabda. Akka dandeessu amani. Namni sitti amanu yoo hin jirre ati ofitti amanuu qabda. Jireenya keessatti waan guddaa hojjechuuf qabeenya guddaan si barbaachisu ilaalcha akka ta'eefa. Ilaalcha sana guddifadhu. Ofitti amani kan hin dhaabbanne ta'e. Namoota muraasa dursee daandii ulfaataa ta'e fudhachuu hin sodaanne keessaa tokko ta'e. Yoo egeree kee akka bareedu barbaadde, yoo ofiin mo'anne ofumaan ni mo'amta. Jireenya kee kun kanuma keeti. Waan barbaadde irraa uumuun kan keeti. Ilaalcha guddaa qabaachuu barbaadde itti gaafatamummaa keeti. Milkaa'ina guddaa qabaachuu barbaadde itti gaafatamummaa keeti. Ofii kee malee namnii fi taateen tokkollee si mo'achuu hin danda'u. Sammuu kee eeggadhu. Sammuu kee caalaa wanti barbaachisaan hin jiru. Yaada gaarii fi ilaalcha si gargaaruun guddifadhu. Karaa milkaa'inaa karaa beekumsa itti fufiinsaan hordofuudha. Itti yaaddee namoota jireenya hawwitu ijaaruuf akka yaadduu fi hojjetu dhiibbaa asirratti godhan waliin ta'uu qabda. Baroonni keessa keetii dhufa. Qabsoo ifaajii fi yaadaan argatta.
waan hunda nan beeka jettee yoo yaadde gara fuulduratti hin deemtu. Waan hundumaa akka hin beekne beekuuf fedhii guddaa qabaadhu. Kitaabota keessatti fi bakka deemtu hundatti beekumsa haaraa barbaaduuf fedhii guddaa qabaadhu. Yeroo hunda nama hunda irraa wanti barannu jira. Namoota yaada gaarii qaban yookaan egeree kee guddisan waliin of marsi. Ati abbaa hiree keetiiti. Jireenya mataa keetii dhiibbaa gochuu, qajeelchuu fi to'achuu dandeessa. Jireenya kee akka ati barbaaddutti gochuu dandeessa. Waan guddaa hojjechuu yoo dadhabde waan xiqqaa haala guddaa ta'een hojjedhu. Waan tokko teessee hin eegin bakka jirtu jalqabe. Meeshaalee harka kee irra qabaachuu dandeessu kamiinuu hojjedhu. Meeshaaleen biroo akkuma deemtutti ni argamu. Naappooliyoon Hiil barreessaa kitaaba Think and Grow Rich. Viidiyoon kun barbaachisaadha jettee yoo yaadde subscribe, like, comment godhi. Viidiyoo akkanaa channel kana irratti ni argattu. Waan hordoftaniif baay'ee galatoomaa.